Ijoollee dinqisiisoo akka addunyaatti raajeffataman as dannaaqii tafaxiroo yaallachuu hitsanaat ashamaa akkam nagaa jirtu ani yoobsan abbabeetii yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuun akka xumuraatti na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Addunyaa irratti ijoollee dinqisiisoo gosa afur tokko Kiristiinaa Piimeenovaa kan jedhamtu addunyaa kanarratti bareedinaan kan dorgomaa hin qabne xiqqaa hanga guddaatti Kiristiinaa kan hin dinqisiifanne hin jiru. Kiristiinaan Raashaawwii yoo taatu yeroo waggaa sadaffaa ture gargaarsa haadha isheetiin gara miidiyaa hawaasummaatti footoon ishee dhoobamuun miidiyaalee fi daawwattoota hedduu horachuu kan dandeesse. Yeroo waggaa 8ffaa immoo dhaabbata moodeliingiidhaan hedduuf mallatteessuun addunyaa irratti dursite. Yeroo ammaa kana waggaa 15ffaa irrattis ni argamti. Moodelistummaas hojjechaa jirti. Hordoftoota miliyoonaanis horatte. 2. Araat Hoseen. Mucaan argitan kun umurii waggaa 7 kan ta'e addunyaa irratti jabeenya qaamaa qabaachuun galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'eera. Mucaan kunis namoota jabeenya qaamaa qaban jedhamuun beekaman caalaatti waan isaan hin hojjenneef ni hojjetama jedhamees kan hin amansiifamne hojjechuun beekama. Harka tokkoon pushaappii hedduu hojjechuu, gargaarsa meeshaa tokko malee utubaa manaa yaabuuf irraa bu'uu, meeshaa tokko malee ispoortii fedhe hojjechuu danda'eera. Yeroo ammaa kana guddattoota kubbaa miilaa Baarseloonaa keessatti kunuunfamee leenjifamaas jira. Gara fuulduraatti taphattoota kubbaa miilaa addunyaa keessaa tokko ta'a jedhamees ni eegama jedhee leenjisaan isaa. 3. Milagros Seeroon yookiin Maarmel Garl. Maarmel Garl jedhaniis ni waamu. Sababni isaas Milagros Seeroon yeroo dhalattu akkuma fiilmiiwwan tokko irratti bifa yookiin fakkaattii qurxummiin ilaallu isheenis Maarmel Garl fakkaattee kan dhalatte waan ta'eef miilli ishee wal qabataadha. Kunis miilli ishee lamaan akka tokkotti waan uumameef doktorootni rakkoo kana beekuu hin dandeenye turan. Kanaafuu akka isheen mana yaalaa sana ciistee gargaarsa baqaqsanii yaaluun gargar baasaniirus. Haa ta'u iyyuu malee yeroo gabaabduuf Milagros Seeroon miilaan deemus dandeesse. Garuu umurii ishee waggaa 15ffaatti kaleen ishee lamaan hojii dhaabuun osoo yaalamaa jirtu duute. 4. Miyaa Aflaaloo. Addunyaa kanarratti yeroo har'aa daa'imman dinqisiisoo keessaa ishee tokkodha. Miyaa Aflaaloo jedhamti. Mucaa umurii gannaa 5tti yeroo jalqabaa karaa haadha ishee footoowwan 12 akka Instagram irratti dhoobameen hordoftoota 10,000 argatte. Biyyi ishee dhaloota ishee Israa'elidha. Ijoollummaa isheen industirii bareedinaatti dabalamte. Rifeensa miyaa kan argee hin dinqisiifanne addunyaa kanarra hin jiru. Addunyaa hamma irrattis daawwattoonni miyaa miliyoona ol ta'aniiru. Rifeensa nama hundaa daawwatuu fi miidhagina qabus qabdi. Ijoolleewwan dinqisiisoo addunyaa irratti 4 galatooma.